Okay. Akkam jirtan daawwattootaa fi hordoftoota YouTube keenyaa nagaa keessanii fayyaadha jirtu jechuun barbaada duraan durseeti. Har'ammoo miidiifiis faayinaalaafis kan isiniif ta'u paaseejii tokko akkamitti akka dalagan foormulaalee garaagaraa haga tokko isin gargaara kan hin jedhu walitti coccoreetiin gara keessan dhufee weelkaamin jechuu barbaada. Haa eegallume. Reading comparison. Read the passage below and answer the questions that follow. Passage wan armaan gad jiran dubbisuudhaan gaafilee isaan faana hordofanii dhufan deebisii jedha. Raatis erodent. Maal jechuudha? Raatiin neefkaalee xixiqqoo yookaan bineensota xixiqqoo keessaa isa tokko. The most common mammals in the world jechuudha. Raatii yookaan hantuutiin bineensota xixiqqoo jiran keessaa isa tokko ta'ee hoosiftoota addunyaa irra jiran keessaa lakkoofsaan guddaa kan ta'anidha yookaan lakkoofsaan baay'ee kan ta'anidha. The most common beekamaa kan ta'edha jechuudha. It is the one of approximately 400 different kinds of rodentidha. Maal jechuu barbaadeeti? Amma fakkeenyaaf gad deemee wantoota kana kan nu gaafata. Wanni nuti beekuu qabnu akkuma walii galatti gaafa paaseejii tokko hojjennu maal beekuu nurra jiraata? Pronaawuniin iddoo bakka buusee kun fakkeenyaaf akka itii kanatti zeeyifaa godhee hiisfaa godhee him godhee pronaawunii garaagaraa bakka buuseeti kan gaafata. Pronaawunichi san maal goonaa gara fuula duratti osoo hin taane duuba jechuun duuba yeroo jennu fakkeenyaaf duuba yeroo jennu eessi jechuudha gara kanatti as deebina jechuudha. Fakkeenyaaf amma itiin as jiraame gara duubatti gara fuula duraa yookaan gara bitaatti left side jechuudha. Gara duubatti deebineeti kan beekuu dandeenyu. Eenyu bakka bu'a maal bakka bu'a yoo gara duubatti deebineeti beekna jechuudha. Akkanumatti jechoota garaagaraa gaafa inni fakkeenyaaf akkuma gurraachomsee gaafa akkasiin nu kannu gara bitaa isaatti barbaanna jechuudha. Wantoonni bakka bu'ee akkasiif beekna. Fakkeenyaaf amma itiin tun maal bakka buute jechuudha? Raatti. Tajaajiltoota kana jiran bakka buute jechuudha. Booda gad deemee gaafa keessa nu gaafatuu danda'a. Waliin ilaallamee itti hafuufnu. Itti hafuufnu akkasitti deema. Itiin akkasitti deema jenne. It is one of the approximately tilmaamaan 400 different kinds of rodent. Bineensa hantuutni kun sanyiiwwan garaagaraa 400 ol qaba. Tilmaamaan gaafa tilmaamnu sanyii garaagaraa qaba jechuudha. Gosa garaagaraa qaba jechuudha. And it is noun and also wanni nuti beekuu qabnu gaafa waan kana dalaynu conjunctioniiwwan beekuun baay'ee barbaachisaadha. Conjunctioniiwwan fakkeenyaaf enda maal bakka bu'a fakkeenyaaf akka beeknutti wantoota wal fakkaatan wal qabsiisa jenne. Poozitiivii lama wal qabsiisa. Hiikkaa jechoota lama fakkeenyaaf jechoota garii gaafa ilaaltan endaa kana dura gurraachomsee endaa boodafaa kan gurraachomseen dhiiseeti booda deemee gaafii keessatti jechi gurraachomsee kan isaa maali nuun jedha. Kan akkamitti beekuu dandeenya? Endaan same meaning jechoota gaalee wal fakkaataa ta'an hima wal fakkaataa ta'an maal hiikka tokko qaban wal qabsiisa. Achirraa hiikkaan isaa isa nearly approximate to the what the other word. Saayidii bitarra yoo gurraachomsee jiraate hiikkaan isaa isuma saayidii mirgarra jiru kana jechuudha. Akkasitti beekuu dandeenya. Kan biraa conjunctioniiwwan akka olzoo maalii wantoota akkasii conjunctioniiwwan irratti fokus goonee deemuu danda'u qabna jechuudha. Atti hafuufnu. Noun by many times. Maqaalee kanaaf sanyiiwwan garaagaraa yookaan gosoota baay'ee 400 ol kan qabanidha jennee jirra. Gosoota 400 ol kan qabanidha. Noun by many names. Gosoota hedduu waan qabaniif maqaalee garaagaraatiin waamamu. Each of which describes traits. Tokkoon isaanii amala isaanii kan ibsan. Maqaaleen isaanii amala isaanii kan ibsan. Perceived their trait isaanii iddoo jireenya isaanii habitatii isaanii kanneen wal qabsiifamuudhaan kan moggaafaman jechuudha maqaan isaanii. Fakkeenyaaf yoo fudhanne erziraat jala. Erziraat barniraat kan bakka gammoojjii yookaan ho'aa keessa jiraachuu danda'u kan lafa jala jiraachuu danda'u kan lafa irra jiraachuu danda'u. Biivarii tokko isaaniitii fi iddoo inni jiraatuuti jechuudha. Maqaaleen isaa kun kanaa wajjin kan fuudhatti fuudhamudha jechuudha.
house rat mana keessa kan jiraatu fakkeenyaaf sweeter rat akkasitti. Inni the water rat bishaan hunda keessa kan jiraatu grey rat sanyiiwwan 400 ol jennee jirra. The brown rat is and the brown rat and the common the brown rat is and the common rat dha jechuudha. Amma gaa laal inda reebu gisee jennu amma fakkeenyaaf common rat katee isa sanyiiwwan jiran kana keessaa inni common ta'e kamii jee nu gaafate asitti inda irraa gara bitaa kan jiru maali nu laal fakkeenyaaf isaan jee indaanas jira inda irraa gara bitaa kan jiru kana brown rat dha. Ammoo inda irraa gara mirgatti kana jiru the common rat sanyiiwwan yookaan sanyiiwwan jiran gosoota garaagaraa raatii kana keessaa inni common ta'e kamii jee nu gaafate akkasiin beekna jechuu fedheeti. Inda reebuun tana jiru bifa kanaan akkasitti adda baafachaa deemuu qabna jechuudha. Kabira the average brown rat is large and stocky jechuudha. Sanyiiwwan kanneen keessaa jiddu galeessaan gaafa laallu brown rat is large. Sanyiiwwan bakka hedduutti argamuu fi inni guddaa ta'e gosa baay'ee kan qabatee jiru brown rat jechuudha. Brown rat is large and stocky. It is grows to be approximately 16 inches from nose to tail. Maal jechuudha? Inchii 16 dheerataa jechuudha. Funyaan isaa irraa kaasee hanga eegeetti kan jiru inchii 16 dheerata. Eenyu baana? Brown rat dha baana jechuudha. The size of a large adult human male's foot. Isaan keessaa adult malein isaa miilli adult male isaatii fi and the weight about poundidhaan kan safaramu ta'uu isaati. Poundidhaan kan safaramu miilli fi ulfaatinni isaa poundidhaan isa lakkaa'ama. The brown rat is sometimes confused with black rat. Yeroo tokko tokko adda baasuudhaaf nama rakkisa. Confuse nama godhaa jechuudha. Eenyu brown ratii fi black ratiin jechuudha. The brown rat is sometimes confused with black rat which is wichiin maal bakka bu'a amma fakkeenyaaf keessatti wichiin maal bakka bu'a asumatti tanuma bakka bu'a black rat wichiin laalama fakkeenyaaf wichiin maal bakka bu'a yoo jeen gaafate fakkeenyaaf gaddeeme wichiin eenyu bakka bu'a black ratidha bakka bu'a jechuudha. Duubatti deebinee ilaallaa jechuudha. The black rat which is smaller than the once inhabited what New York City and all of the city of America. Magaalaa New York keessatti inhabited kan godhe kan dominate godhe jiraatu yookaan achi keessa jiraachuu survive kan ta'u magaalaa New York fi akkasumas magaalota Ameerikaa isaan biroo hedduu keessallee faffacee jira. Antuunnis magaalaa galee jira jechuudha gaafa nola. Antuunnis magaalaa keessa jira jechuudha. Garuu but since the brown rat is pushed it out and now regulated to minor role dha. Gartee amma brown ratiin humna irra qaba. Hantuuta gurraacha kana yookaan black rat kana maal godhee magaalaa san keessa dhiibee baasee minor role akka inni keessatti gahee xiqqaa qabaatu godhe dhiibee baasee jechuudha keessaa. Maal jennee sanyiiwwan isaan keessaa doomineetiin sanyiiwwan jiran baay'ee san keessaa inni hedduu fi bal'inaan yeroo kan larji kaayindiin kan ta'e brown ratidhaan. Brown ratiin magaalaa san keessaa dhiibeeti anaan magaalaa galaa jechuudhaan itti galee jechuudha. Dhiibee baasee jechuudha hantuuta gurraacha kana. Amma fakkeenyaaf hantuuta kana keessaa hantuutu irra xiqqaadha jechuudha. Black ratii fi brown hantuuta xiqqaadha asuma dubbannee jira laa. Which hayyoo kun maal bakka bu'u jennee black ratidha bakka bu'u. Asirraa black rat is smaller than what brownidha. Akkasiin beekuu dandeenya. Irraas guddaadha. Hammaanis tokkoon isaa hammaanis irra guddaadha. Sanyii bal'ina hedduminaanittiinis lakkoofsaatiinis irra guddaadha. Akkasitti adeemna. Kaada barbaada yoo itti aanutti gara keewwata kanaa gadda barraa raatis are what nocturnal jechuudha. Raatis are what nocturnal. Enda wattugaa enda reefa jennu akkana. Raatis are nocturnalidha. Raatis are what nocturnal enda out the night brown. Maal jechuudha? Fakkeenyaaf nocturnal jechuun tun booda yoo nu gaafate out of the night halkan bahaa jechuudha inni. Fakkeenyaaf hantuuta laaltanii yoo jiraattan baay'inaan yeroo inni bobba'u guyyaa halkanii halkanii jechuudha. Kanaaf nocturnalidha yookaan out of the nightidha. Active ta'a jechuudha. Halkan bobba'aa jechuudha. Halkan baay'inaan kan bobba'u ta'uu isaaniiti. Enda
The brown rat's eyes are small and black. Maal jee ijji brown ratidha. Maal jee ija xixiqqoo gurraattii iftuudha jedha. Gurraattii iftuu. Black and shiny jechuun wanta halluu gurraacha qabu garuu calaq kan jiru jechuudha. When the flashlight shines into them in dark. Garuu flashlightiin isaa halkan keessa ilaaltu akkanatti shine ta'a jechuudha. Billiq godha jechuudha ija isaa. Iji isaa immoo xixiqqaa fi gurraacha halkan keessa billiq kan jiru kan calaqqisu jechuudha. The eyes of rats light up like eyes of deer. Akka gadamsaatti ijji isaa maali? Akka waan jalaa akkatti oliifuu fakkaata jechuudha. Ijjeenyu kan brown ratidha. Though it looks for food in darkness. Wattugaa maali jennee konjekshinoota beekaa deemu qabna jennee zoo kan jettu kun amma fakkeenyaaf zoo ta jettu tun konjekshinii keessaa tokko. Konjekshinii akkamiiti? Konjekshinii yaadota walii faallatan kan wal qabsiisudha jechuudha. Though it looks for food in darkness. Halkan kan nyaata isaa baay'inaan kan argu halkan yoo kan argu ta'ullee halkan kan argu yoo ta'ellee the brown rat has poor eyesight qaba. Ijji isaa halkanuma kanuma argu garuu akka hantuuta biraa warra gosa biraa sanitti baay'inaan eyesight hin qabu jechuudha. Ijji isaa hedduu baay'inaan hin argu jechuudha kan hantuuta kaanitti. Maali godhaa? Itiin tun maal bakka uumaa fakkeenyaaf itiin brown ratuma bakka bu'a jechuudha. It makes up for this with first of all an excellent sense of smell qaba. Garuu ijji isaa baay'inaan kan hin agarre yoo ta'ellee dandeettii maalii qaba? Sense of excellent sense qaba. Hantuuta biraa caalaa maal qaba innis? Sense of smell, dandeettii waa suufuu. Akkasumas it is also have excellent sense of taste, dhandhamuu. Dandeettii dhandhamee waan tokko itti baafachuu suufee kallattiin sooranni isaa jirutti socho'uu akka qabu kanaa caalaa jechuudha. Brown ratiin kana yoo ilaalle hunda kan caalu ta'uu isaati jechuudha. Detecting the most minute amount of poison down to the part of per million. A brown rat has a strong feet. Maal qabaa? Miilli isaa brown ratiin ammallee maal qabaa? Strong feet qaba. Strong feet miila jajjabaataa ta'e qaba. The two front paws each equipped with 4 claw like nail. Waan akka qeensaa fakkaatu afur qaba jechuudha. Tokkoon isaa miilonni lamaan gara duraa maal qaba jaa? Tokkoon isaa waan qeensa fakkaatu afur qaba jechuudha. The rear paws maal jechuudha kuni? The rear jechuun tun kaboodaa jechuudha. The rear paws even longer and stronger. Garuu miilli isaa jabaataa akkuma walii galattu miilli brown ratidha. Strong feetidha qaba. Miila jajjabaataa qaba. Kana keessa illee irra jabaataa ta'e yoo nuun jee rear paws jechuudha. Kaduubaati. Rear pawsiin irraas dhedheeraadha. Irraas jajjabaataadha jechuudha. Kan duraa san irraa jajjabaataadhaas irraas dhedheeraadha jechuudha. It can run and climb with squared like agility. Dandeettii akkamii qaba? Bineensa osolee jedhamu jechuudha jira jechuudha. Bineensa osolee jedhamu jira. Akka dandeettii akka osolee sanitti dandeettii fiiguu fi muka horuu qaba. Miilli isaa jajjabaataadha jechuudha. Miilli dudduubaa san irra dhedheeraadha. Miilli duubaa dheerinaan fakkeenyaaf amma hilleessee of fudhattan fiigichaan tokko kan isa ga'u hin jiru jedhama bineensota keessaa. Maaliif akkas jedhame? Miilli duubaa sun irra dhedheeraa yoo godhatanii jiraatan miilli duubaa sun dhedheerachuun fiiginsaaf akka isa gargaaru godhaa jechuudha. Akkasumatti inni kunis miilli isaa duubaa sun jabaataa fi irra dhedheeraadha. Kunis fiiginsaaf isa gargaara. Mukkeen koruufis yookaan wantoota garagaraa koruufis kan itti fayyadamu ta'uu isaati. This it is an excellent what? Is an excellent swimmer. Dandeettii kanaa qaba. Eenyu brown ratiin itiin tun ammallee brown ratuma ibsu jirti jechuudha. It is an excellent swimmer surviving in river. Dandeettii bishaan daakuu bishaan keessa jiraachuu fi wantoota kana dandeettii kana baay'ee kan qabu ta'uu isaati. Eenyu brown ratiin. Gara keewwatoota itti aanutti yoo dabarre the brown rat's teeth are yellow. Ijji isaa yoo ibsinu halluu akkamii qaba? Halluu keelloo qaba jechuudha. Ijji brown ratidha. Yellowdha. Keelloodha. The front two incisor ilkaan isaa jechuudha. The brown rat teeth are yellow.
ilkaan akkamii qabaa? Ilkaan halluu keelloo fakkaatu qabaa jechuudha. Ilkaan duree isaa keessaa firoontii tuu inkisariin ilkaawwan dureen lamaan isaan dura ispeeshaalii waat loong and sharp dhedheeraa fi baay'ee qaraadha. Wantoota garaagaraa kat godhuudhaaf baay'ee qaraadha jechuudha. Qara kan qabudha. Like dukeetidha. When the brown rat is bite yeroo ciniinu the front two teeth spread apart ta'u. Front rootiin maal ta'a? Yeroo akka inni waa ciniinu front rootiin lameen san isin dhedheertuu fi jajjabaattuu taasisan shaarpii taasisan akkanatti adda baati. Addaan banamtee jechuudha. Kanatti akkanatti adda jetti jechuudha. Akkasitti adda jetti jechuudha yeroo inni waa ciniinu. Okay. Yeroo inni waa ciniinu akkasitti kan adda jetti jechuudha. When it gnaws yeroo ciniinu yookaan yeroo qotatu yookaan qarxam yeroo godhu a flap of skin plugs the skin behind the skin incisoriidha. Akkasitti gara duubatti wanta jedha. Hence irraa eega ka'uudhaan when the rat is gnaws on this indigestible material wantoota bulbulaa hin dandeenye yookaan wanni hin dandeenye gaafa ciu godhu gaafa grown jechuun amma nyaachuu yookaan alanfachuu yookaan kutachuu jechuudha. Nyaachuu wajjin kan wal qabatu jechuudha. Growniin kuni when the rat is gnawn on indigestible materials concrete steel for example the shavings don't go down the rat's throat and kill it. Wantoota sana ajjeesuu dandeessi jechuudha. Wantoota ajjeesuu dandeessi. Wantootni digestible hin taane sun materiaalonni akkasii san gaafa nyaatu ajjeesuu ni dandeessi. Ajjeesuu danda'a jechuudha. Lubbuu isaatillee ajjeesuu danda'a. Maaliif throat isaa keessa deemuu kan hin dandeenyeef wantoota ajjeesuu ni danda'a. Okay. It is incisor grow at the rate of 5 inches per day. Barijirii waggaatti inchii 5 guddata. Inkisariin isaa jechuudha kan isaati. Rat is always gnaw. Ni soorata. The no one is certain why there are few modern that root study. Qorannoo ammayyaawaa ta'e inni sirriin kana qorannoo wantoota kana inni sirrii lafarra hin jiru jechuudha. Qoratamee kan lafa kaa'ame hin jiru. It sometimes sometimes erroneously dogoggoraan jechuun qorannoon dogoggoraa isteetiin yeroo tokko kanatti dogoggora yookaan qorannoon isiin dhugaan taane akkanuma yaadan jechuudha. Biliividha. Isteetiin zaata akkana jettee ibsiti. Zaata. The rat gnaws solely to limit the length of its incisor. Hanguma ilkaan isaa dheeratu qofa soorata jedha. Hanguma ilkaan isaa dheeratu qofa ciniinuu danda'a, soorachuu danda'a, alanfachuu danda'a jedha. Qorannoo maaliiti? Erroneously jechuudha. Dogoggoraati. Dogoggoraan ibsamti. Maal jennee qorannoon isiin modern taate lafa hin jirtu inni duraanuu tunis akkasii qorannoo yaadaa wantoota yeroo ibsitu akkasitti ibsite jechuudha. Which would otherwise grow out it is inheritedha. But this is not. Garuu qorannoon sun maali? Sirrii miti. This is not the what? Not the caseidha. Case akkasii miti jechuudha. Akkasii miti jechuudha. Hiikkaan isaa. The incisor wear down naturally. In the terms of hardness gaafa eenyu banama in terms of hardness eenyu compare godhu deema ilkaan isaati. Ilkaan brown ratidhaati. In the terms of hardness brown rat teeth are stronger than aluminum, copper, lead fi iron. Ajaa'iba jechuudha. Ilkaan brown ratidha. Maal caala jechuudha? Jabinaan gaafa laallu aluminiyemii sibiila baana. Sibiila aluminiyemii jedhamu akkasumas sibiila koopparii jedhamu akkasumas sibiila liidii fi ayiranii hunda kan caalu ta'uu isaati. Eenyu ilkaan brown ratidha jechuudha. Baay'ee jabaadha jechuudha. Ajaa'iba. They are comparable to steel. Comparable to steelidha jechuudha. Steeliin sibiilota keessaa kanneen hundarra jabaataa jechuudha. Steeliin jabaataadha. Sibiilota kan hunda ni caala. Maal godhee? They are comparable to steelii wajjin comparable kan ta'u yookaan akka steelii jabaa kan ta'edha. Maal baan amma zeeyin kun maal bakka bu'ee yoo nuun jee booda maal bakka bu'ee jechuudha. Eenyu bakka bu'u jira? Ilkaanuma isaati jechuudha. Ilkaanuma biroon raatiidhaati bakka bu'u jira. Zeeyin amma fakkeenyaaf ilkaan biroon raatiitii bakka bu'u malee ayiranii liidii kana fa'aa miti. They are comparable to steel. Steeliin wanni beektuun steeliin sibiilota kanneen hunda ni caalti. Aluminiyemii caalaa, liidii caalaa, ayiranii fi kanneen kana fakkaatan hundarraa jabaataadha. Isaan kanaan madaaleeti kanarra stronger ta'ee jira. Ilkaan isaa kun garuu fuudhee ofirraa sibiilota kanarra jabaataa ta'e tokko madaalee jechuudha. They are comparable to steel.
with alligator-like structure of their jaws. Rats can expert biting pressure up to 7,000 pound per square inch tokko jechuudha. Dheerina wanti tokko irratti baay'ee gaafa godhu gaafa ciniinu dhiibbaan inni gaggeessuu danda'u 7,000 jechuudha. Square inch tokko irratti dhiibbaan hangasii pireejirii paawundii hangasiitti apply godha jechuudha. Like a maze, maze kan fakkaatu akkuma mazeedha. Seems to be attracted to wires. Maze wajjin wal fakkaata. Attracted to the wire. Shuboolee yookaan shuboo garagaraatti attracted ta'a jechuudha. To utility wires, computer wires. Wires are vehicles in addition to gas and water pipes. On the Ratis, one Ratis expert theories that wires may be attractive to Ratis because of their resemble or similar or the same to vines and the stock to plants. Capable are dandeettii kana qaba jennee jira. Capables are the vines of the city by one estimate 26% of what? 26% of electric cable breaks and 180% of all phone capable distribution or distracted are caused by rat. Maal jennee duraanuu ilkaan isaa akka sibiilaa istiilii jabaadha. Kanaaf capabilitiin isaa yookaan dandeettiin akkasii qabaachuun isaa san dandeettii akkasii san qabaachuu isaa irra dhaabbachuudhaan lakkoofsaan estimate gaafa goonu meejor gaafa goonu lakkoofsaan parsantaan 26 electric cable kan caccaban shuboowwan elektirikiidha. Akkasumas parsantaan 18% of all phone cable shuboowwan bilbila garagaraa shuboowwan elektirikii parsantaan 26 shuboowwan moobaayilii garagaraa yookaan bilbiloota garagaraa parsantaan 18 kan break down ta'an sababa maaliitiin hantuutaatiin sababa raatiitiin raatii keessaa illee especially biroon raatiidha jechuudha. According to the study as many as akka qorannoon akka mul'isutti as many as percentage 25 as many as 25% of all fires 25% of all fires of unknown origin are rat caused jechuudha. Achirra dhaabbatuun maal jedhanii qorannoodhaan akkam jenna jechuudha. Percentage 25 kan ta'u ibidda maddi isaa hin beekamne akka waliigalatti ibidda maddi isaa hin beekamne keessaa percentage 25 kan ta'u sababa hantuutaatiin. Akkamitti ibidda kaasa jettanii yoo yaaddan ilkaan isaa jabaata deemnee jira. Shuboowwan attraaktii godhu, shuboowwan isinitti hawwatu, shuboowwan elektirikii isaa ta'u, shuboowwan moobaayilii garagaraati isaa ta'u attraaktii godhu isa kana ni sooratu ni fedhu. Kanaan attraaktii ta'anii kana sooratu. Jabina ilkaan isaanii irraa kan dandeettii qaban sanii fayyadamuudhaan kukkutu. Shuboolee garagaraa kukkutanii elektirikii shuboo gaafa kukkutan shuboon elektirikii walitti ibidda qabsiisuu hin danda'u. Akkasitti ibidda maddi isaa hin beekamne baay'eedhaaf sababa kan ta'e parsantaan 25 jechuudha. Qorannoon maal jettee murteessite jechuudha hantuuta jechuudhaan lafa keesse jechuu barbaadeeti. Ishee okkee xumurree jira gaafii jecha gara gaafilee shalagutti haa gabbuunu. Maal jedha paraagiraafii tokkoffaa keessatti in paraagiraaf 1 what does the difference rat names mainly show? Maqaaleen garagaraa raatiidhaaf hin moggaafamne maqaaleen moggaafaman san maal ibsa yookaan maal bakka bu'u yookaan maal agarsiisa jedha. The rats can live in variety of environment garagaraa keessa jiraatu. Raatiin environment garagaraa keessa jiraachuudha. Maqaalee garagaraa kan itti moggaasan maalirra dhaabbataniiti jechuudha. Sanyiiwwan gosa baay'ee qabaa jenne. Rodentii garagaraa hedduu qaban. Kanaaf maaltu jenna? Rats little reason for no there are many opinion about rat. Waa'ee raatiidhaa yaadni garagaraa jiraachuu. Keeyyata tokkoffaa keessatti wanni maqaan garagaraa moggeefsan maalii fi raatiin maal waan ta'eef largest types of rodentii waan ta'eef jechuudha. Kanaaf the answer is diida jechuudha. Second, what does the end of paragraph 2 mainly emphasize about rat? Keeyyanni lamaffaan gara xumura isaa irratti maal fokus godhe waa'ee raatiidha irra caalaa maal irratti fokus godhe? Keeyyata lammaffaa jennee keeyyata lammaffaan gara dhumaa irratti
Okay. Kee tokkoffaa keewwata lammaffaadha. Need place is long in the strong it is can run in the clamp skill like agility and excellence with swimmer. Okay, maal jenna sammeen maa irratti focus godhe their similarity to other mammalian. Wal fakkeenya inni maamaalii biraatii hojii qabu kan hospitoota biraatii hojii qabu ni jira hin jiru. Their preference for dry land filachuusaa ni jira hin jiru. Their physical ability dha. Maal ibsine keeyyata lammaffaa irratti irra guddaa maal ibsine ability isaa ibsine jechuudha. Ability inni qabu kan ibsine ta'uu isaati. The main purpose of statistics in paragraph 3. The main statistics jechuun maal jedha lakkoofsa yookaan estimate parsentaan hanganni akkana jennu san maal ibsa estimatiin paragraafii sadaffaa keessatti jiru san maal ibsaa jedha. The amount of little people in site produce አይደለም the damage that is due to city infrastructure raachi damage kan ta'e sababa infrastructureetiin isaatu infrastructure yookaan keebilii faa mobile phone fi wayirii faa caccabse biroo kan godhe isa malee hantuutichi kan dhume sababa infrastructureetiin miti materiaalota magaalaa keessaatiin damage ta'edha hantuutni bade jedha hin ta'u. Kanaaf how poorly constructed most sites are kana meeshaaleen muraasni poorly constructed akka ta'an argisiisa jedha hin ta'u jechuudha. Kunis how many rats live in city building tilmaamaan fakkeenyaaf amma keebilii wanta hangana kukkuta mobile phone wayirii isaa hangana sababa parsantaan 18% sababa kanaatiin maal kayyoo kun hantuutichi isi jiraachuu isaa agarsiisa. Biildingii garaagaraa hantuutni isi jiraata fakkeenyaaf yoo ilaaltanii jiraatan baay'inaan manneen garaagaraa keessa biildingiiwwan garaagaraa keessa jiraachuun isaati mul'isa jechuudha. Kanaaf deebiinsa maal ta'a gaaffii lamaan kanaa jechuudha. Gaaffii gaaffii kam jechuudha. Gaaffii sadaffaarra jira jechuudha. Daadataa jechuudha. Daadataa hantuutni baay'een eessa keessa jiraachuudhaan city building yookaan ijaarsa magaalaa garaagaraa keessa kan jiraatu ta'uusaa kan inni agarsiisu jechuudha. Gaaffii arfaffaatti yoo dhufnu in paragraph 3 the outer side capable the vine of the city this is shows gaaleen kun maal agarsiisa jedha. What is hard to find rats the rats like living in vehicles maal kun ability ibsaa mire the vines are nutrition for rats vine nyaata hantuutaa ta'uu why rats enjoy chewing on capability jechuudha. Kanaaf attract ta'e inni shuboodhaan attract ta'a. Maal ta'u attract akka isa godhe dandeettii ilkaan isa saniiti. Dandeettii qabu sanirraa kan santu wantoota jajjaboo akka siilii jabaatu kana hunda attract ta'a jechuudha. According to the passage garaagaraa shanaffaa yoo dabalu according to the passage which of the following sentences true akka keewwata armaan olii kanatti himootaan barreeffaman keessaa kamtu sirriidha. And study relieved that fires of unknown origin are all caused by rat. Akkam jedhuni ibiddi maddi isaa hin beekamne hundi sababa hantuutaatiin akkas jee ibidda maddi isaa hin beekamne keessaa parsantaan 25 muraasa jechuu qaba jechuudha. Kan ka'an ibiddi maddi isaa hin beekamne hundi sababuma hantuutaatiin qofaa miti jechuudha. Kanaaf aan hin ta'u the black rat is smaller than brown one. Dura dubbannee jira jechuudha. Dura dubbannee jira. Shakkii tokko illee hin qabu jechuudha. Black ratiin irra xiqqaa eenyuti? Brown raatiiti jechuudha. Reefuun tanaamu irraa dubbannee jechuudha isaa. Gara gaaffiitti aanu yoo darbine the word nocturnal jedhu jechi nocturnal jedhu jechi reefuun tanaa indaa wajjin wal qabsiifne san jechuudha. Out of the night kan jee bakka biratti indaa garaagaraadhaan maal ibsa? Active at night bakka halkan active ta'uu isaati mul'isa jechuudha. Maamals shaanii jechuun nama fakkeenyaaf laa kun shaaniin kun kana jechuudha nama shawwatu. Shaanii jechuun calaq jechuudha. Halkan keessa billi jechuu isaanii malee atom kun ammoo halkan keessa bobbahaa kayyeessanii nocturnaltiin halkan bobbahaa kayyeessan. Kanaaf active at night dha jechuudha. The word ground jechuun maal jechuudha? Chewing yookaan nyaachuu jechuudha bakka kun chew jechuudha.
shakkiin qabu reefuu dubbataa kan dabarre chiwiidhataa jechuun kun maal ta'a jechuudha chiwiidhataa jechuudha kunis chiwiidhataa jechuudha as gara gaafii biraa yoo dabarru the word resemble jechuun jechuudha similarity jechuudha akka gabaabumatti baalataa kun similarity jechuudha the pronoun it maal bakka bu'ee inni garee wantan iti keeyyata tokkoffaa sarara jalqaba irra kan jiru san iti kayyoo san hantuutuma bakka bu'ee inni rat jechuudha bakka bu'ee jechuudha pronoun they maal bakka they irree wantan dubbanne san ilkaan wanni isanii bakka bu'aa jechuudha biroorraat tiiziidha bakka bu'aa biroorraat tiiziidha akkami beeyte hottu kun olaan they kun olaan zeeyin tun maal bakka bu'ee inni jira zeeyin kun asuma laan the brown rats teeth are stronger than aluminium copper lead fi kana caala zeeyin kun eenyu bakka bu'u jira rat brown rat tiiziidha bakka bu'a jennee akkasitti dubbannee jira wantana yoo yaadattan ishee kun xumurameeti kan jiru ishee okay grammar haga kanaas ilaallee ni goolabna choose the best answer I blank English since 2004 bakka duwwaa bara 2004 irraa eegalee maal godhaa ture achirra since tajettu wayinu barsiifti lammaffaa immoo maal hin qabu time expression last time agarsiisuun qabu kanneen akka yesterday faa jiru last year faa waan jiru wantoota akkasii waan hin qabneef himichi kun present perfect ta'uusaa beekna jechuudha present perfect ta'uudhaan aayidha kanaaf maal ta'a I have taught English since present perfect ta'uu argisiisa osoma fakkeenyaaf asirratti osoma fakkeenyaaf akkana ta'e akkana fakkee yoo maal ta'a laata amma tun akkas ta'enne osoma fakkeenyaaf baantuun akkana jettee has taught jettee has taught osoo jettee maal ta'a bakka tanatti haasii osoo daballee jechuudha haasii osoo itti daballee baatana biratti maal ta'a verbisilii tana biratti haasii osoo daballee jechuudha baara tanarratti haasii osoo itti daballee maal ta'a laata deebiin has taught English jennamoo have taught jenna maaliif haaf filanne haaf ta'a deebiin sirriidha haaf ta'a maaliif haaf filanne isa kana jechuudha kanaatu yoo haasii kan fudhatu yoo sardii person singular warra jennuun he she kana faa ta'e jechuudha kana sootee haas fudhata jechuudha the second gaafiitti ilaalan nutti yoo dabarru tun sirriidha kana ta'a gara gaafii kana yoo the director blank me later last week kun amma time expression last time agarsiisu ibsaa jira kun amma asumarra gabaabumatti simple past ta'uu agarsiisaa jechuudha simple past dha director wrote akkas ta'a in every culture aadaa kamiyyuu keessatti people belong jawlarii sinsiin akkuma reefu asitti dubbanne waan akka shakkiin qabu jechuudha sinsiin pre-strict time yeroo seenaa barreeffamaatiin durarraa eegaleetiin uummanni aadaa kamiyyuu keessatti maal uffachaati kan jiraatu ture sinsiin maal agarsiisa present perfectidha past perfect ta'a hin ta'u present perfect ta'a jechuudha half people is what pluralidha zeedhaan bakka bu'aa waan ta'eef half word ni ta'a jechuudha gara gaafii biratti she belonged to Addis Ababa when she was a little girl simple past fi maaltu wal qabataa simple past fi eenyu hojii deema present perfect yerootti hojii deemanii jechuudha kunis maal agarsiisa hasgan fakkeenyaaf gaafii reemtuun asii jenne san yoo hiifaa shiifaate hasgan ta'e inni jira kun asuma fidee jechuudha gaafii san biraa akka isa fakkaatu he belonged that car since he was tun gaafii wal fakkaataadha jechuudha ni danda'ama gaafii wal fakkaata jechuun ni danda'ama he was in high school yeroo high school turretti he maal fudhate inni has fudhate inni has had yeroo gaafaan osoo high school baradhuutu maal qaba jechuudha konkolaataan qaba ture akkasitti ibsaa ture galatoomaa jechuun barbaada har'aaf xumurreeti jirra itti fufnaa wantoota isiniif hojjennu hunda koomentii jalatti kan keessan kabajaan isin gaafannaa viidiyoo kana laayik godhaa sheer godhaa koppii linkii godhaa sabiskiraayib godhaa nu bira dhaabbadhaa jennaa nagaatti nagaa waliin nu deebisuu chaawu.